Egaa mata dureen har'aa wajjin ilaallu waa'ee faarfannaati. Kanan ani barsiisus faarfannaadha. Faarfannaan kun maal akka ta'e hiika faarfannaa kanaa wajjin ilaalla. Fakkeenyaaf faarfannaa namni hunduun faarfata. Warri lallabanis, warri raajanis, gurammoonis, dhuunfaadhaanis ta'ee namni hunduun faarfata. Garuu faarfannaan kun madda isaa eessa akka ta'e, maal akka ta'e, eessa akka dhufe, akkamitti akka dhufe har'a wajjin ilaalla. Faarfannaan maali? Faarfannaan maali? Mallattoo gaafiiti. Namni beeku yoo jiraate kana deebisuu danda'a. Faarfannaan maalidha? Faarfannaan maali? Faarfannaan sagalee Waaqayyooti. Faarfannaan sagalee Waaqayyooti. Faarfannaan namoonni baay'een hin faarfatu malee maal akka ta'e hin beekan. Sagalee Waaqayyoo akka ta'e hin beekan. Garuu faarfannaan sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo bifa walalootiin barreeffamee yeedaloon itti godhamee dhageessifamuu danda'amudha faarfannaan. Faarfannaan sagalee Waaqayyoo bifa walalootiin barreeffamee yeedaloon itti godhamee nama hundumaa bira ga'uu danda'amudha. Haaleluyyaa. Meeqan keenyatu waa'ee faarfannaa kana beekna? Namoonni baay'een yeroo faarfannaan faarfatamu hin dhaggeeffatan, iddoo itti laatan, kabajan kennaniif. Faarfannaan kun maal akka ta'e kan beekee faarfatu jira, kan hin beekin faarfatu jira, kan namni faarfatee faarfatu jira, kan namoonni garagaraa tajaajiltoonni garagaraa faarfattoonni garagaraa faarfatanillee jira. Sagalee Waaqayyootti yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa baay'ee keessatti, waldaa lafarraattis ta'e, waldaa qilleensarrattis ta'e, faarfannaan kun iddoo itti hin kennamu. Iddoo itti hin kennamu. Warri iddoo itti kennanis jiru, warri iddoo itti hin kenninas jiru. Faarfannaan dubbii sagalee Waaqayyoo bifa walalootiin barreeffamee nama hundumaa bira ga'uu danda'udha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Haaleluyyaa. Kanaaf akkasuma kan callifamee dubbatamu miti. Idduma hundumatti kan dubbatamu miti. Akkuma barbaadametti kan dubbatamu miti. Akkuma barbaadametti kan lallabamu miti. Akkuma barbaadametti kan faarfatamu miti. Abbaan barbaade akka barbaade kan godhu miti. Kabaja qaba. Ulfina qaba. Safuu qaba. Maqaan isaa ulfaatu. Warroonni darbanii warra akka Yooshaafeet fa'aa faarfattootatti uffata isaa uffisee faarfannaadhaan lolaa ture. Faarfannaadhaan lolaa ture. Sababni isaa faarfannaan humna mo'ichaati, sagalee Waaqayyooti waan ta'eef. Dhaggeeffadhaa. Faarfannaan maaliin siin jedhan? Faarfannaan sagalee Waaqayyooti bakka. Karaa gabaabaa sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo kanatu achi keessaa waan afurri Waaqayyoo sirra kaa'e sagalee Waaqayyoo kana keessaa fuudhamee akka mana isaa warra rukuchiifamee akka walalootti barreeffamee yeedaloo Waaqayyo sii kenneen akkasitti kan barreeffamudha.
yookiis kan dhageessifamuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf faarfannaan sagalee Waaqayyooti. Ergaa Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyooti. Faarfannaatti waan biraa ida'uun hin danda'amu. Waan gara biraa makuun hin danda'amu. Of danda'ee jira waan ta'eef waldaa kiristaanaa keessatti faarfannaan dhibbeentaa parsantii 50 kan hojjetu waldaa kiristaanaa keessatti. Parsantii 50 inni biraa immoo waaqeffannaa gara biraati. Kana jechuun ga'ee olaanaa qaba jechuudha faarfannaan. Ga'ee olaanaa qaba waldaa kiristaanaa keessatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf gara gabaabaa faarfannaan sagalee Waaqayyoo bifa walalootiin barreeffamee yeedaloon itti godhamee nama hundumatti dhageessifamuu danda'amuudha yookiis lallabamuu danda'amuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni biraa hiiki isaa immoo maaliin? Faarfannaan erga sagalee Waaqayyoo ta'ee erga dubbii Waaqayyoo ta'ee hiiki faarfannaa maaliidha? Hiiki faarfannaa maaliidha? Haaleluyyaa. Tokko hiikni isaa jajachuu. Lama dinqisiifachuu. Sadi ajaa'ibsiifachuu. Arfaffaan yaada jedhu of keessaa qaba. Jajachuu. Tokko jajachuu. Lama dinqisiifachuu. Sadi ajaa'ibsiifachuu. Arfaffaan yaada Hafuurri Waaqayyoo nama keessa kaa'e dabarfachuu jechuudha. Faarfannaan hiikni isaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jajachuu fakkeenyaaf gaafa Waaqayyoo oolmaa baay'ee sii godhu, gatii baay'ee sii oolu, waan baay'ee keessatti si gargaaru, haala baay'ee keessatti si gargaaru, karaa dheeraa si wajjin deemu, lafa keessaa ba'uu hin dandeenye keessaa si baasu. Addumaan immoo waa'een guddummaa Yesuus sirra gaafa darbu akkaataa ittiin ibsitu waa'ee Yesuus kana jechuudha. Waa'ee Yesuus kana akkaataa ittiin ibsitu, akkaataa itti guddummaa isaa kana ibsitu, guddummaa isaa kana jajattu yoo dhabde, akkaataa itti ibsitu yoo dhabde maal goota? Faarfannaa kanaan Waaqayyoon jajatta jechuudha. Hiikni isaa kana. Hiikni faarfannaa jajachuudha. Jajachuu jechuun Waaqayyoon ulfeessuudha, kabajuudha. Faarfannaa kanaan jajachuudha, galateeffachuudha. Inni lammaffaan dinqisiifachuu. Gochaa isaa ilaalanii faarfannaan dinqisiifachuu. Faarfannaan dinqisiifachuu. Du'ee du'aa ka'uusaa, fannifamee fannoo irratti gatii baay'ee baasuusaa, nama hundumaaf oolaa araaraa ta'uusaa, nama hundumaaf gatii guddaa baasuusaa, deebi'ee dhufuusaa, cubbamoota warra gadadamoota barbaaduu isaa dinqisiifachuu dandeessa faarfannaadhaan akka kanatti hiikni isaa isa kana. Inni biraa ajaa'ibsiifachuuf dinqisiifachumaan wal fakkaata. Ajaa'ibsiifachuu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni dhugumaan Waaqayyoo ta'uusaa, inni dhugumaan mootii ta'uusaa, inni dhugumaan Waaqa waaqotaa ta'uusaa. Haaleluyyaa. Inni dhugumaan
mootii araaraa ta'uusaa inni dhuguma waaqni isa malee kan hin jirre ta'uusaa deebi'ee dhufuusaa du'ee du'aa ka'ee immoo gara mirga abbaa isaatti ol ba'uusaa gara faarfannaa kanaan ajaa'ibsiifachuu dandeessa. Hiikni erga faarfannaan maal akka ta'e wal wajjin hubannee faarfannaan sagalee waaqayyoo bifa walalootiin barreeffamee yeedaloon itti godhamee gadi baafamee dhageessifamu yookiis lallabamu erga jennee hiikni isaa immoo jajachuu, dinqisiifachuu, ajaa'ibsiifachuu yoo jenne karaa kanaan waa'ee faarfannaa hiika faarfannaa kana hubachuu dandeenya jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf obboloota koo ati an dhaloonni har'aa kun maalummaa isaa kana beeknee faarfachaa jirra moo maalummaa faarfannaa kana beeknee faarfachaa jirra moo miidiyaan garagaraa haalli garagaraa waan lallabaa ooluuf waan jechaa ooluuf nus faarfanna. Beekanii lallabuu fi otoo hin beekin lallabuun garaagarummaa qaba. Waan tokko gaafa sii galee dubbatu sii galee lallabdu sii galee faarfattu sin qaanessu. Garuu otoo sii hin galiin faarfatta yoo ta'e otoo sii hin galiin mul'ifta yoo ta'e bor itti qaana'uu dandeessa. Bor itti yeella'uu dandeessa. Faarfannaan kee nama baay'ee gufachiisuu danda'a. Nama baay'ee rifachiisuu danda'a. Qooda gargaaruuf, qooda fayyisuun irra jiru, qooda dhukkubsataa fayyisuun irra jiru, qooda warra jajjabaachuu hin dandeenye jajjabeessuun irra jiru rakkinatti galchuu danda'a. Gaafa maal ta'e gaafa otuu hin hubatiin otuu waa'ee faarfannaan beekin otuu waa'ee faarfannaa namaan galin gaafa miidiyaa irratti mul'if gaafa gadi baafnee faarfannu Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Boloota koo har'aati sii galee faarfachaa jirtaa moo obboleessi kee obboleettiin kee ollaan kee naannoon kee waldaa kee keessa waan faarfataniif akkas gochaa jirta faarfachaa jirta barreessaa jirta ati. Hallelujah. Hubatanii dubbachuu fi otoon hubataniin dubbachuun garaagarummaa guddaa qaba. Wanti hubatanii dubbatan nama gargaaruu danda'a. Karaatti nama deebisuu danda'a. Nama gorsuu danda'a. Nama qajeelchuu danda'a. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadhu. Sababii faarfannaan yeroo kana humna dhabeef tokko garaagarummaa faarfannaa dhaloota duraanii faarfatanii fi ammaa faarfatan yoo ilaaltan garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif hojjettan hundi isaa sagalee waaqayyooti silaa faarfannaadha maaliif jechuu dandeessu. Garuu akkas miti. Yeroo duraanii dhaloonni duraanii kadhannaadhaan baasu kadhannaadhaan faarfatu. Faarfannaan isaanii kadhannaa qaba. Sababa kana faarfannaan isaanii humna godhata. Kadhannaadhaan barreessu kadhannaadhaan faarfatu. Kadhannaadhaan dubbatu. Kan keenya garuu kan koof kan kee kan bara kanaa garuu otuun kadhatiin otuu maalummaa faarfannaan beekin otuu hiika faarfannaan beekin waan obboleessi keenya nu cinaaf faarfannaa baase faarfannaa hojjete faarfannaa faarfateef anis faarfannaan baase faarfannaan hojjedheen garuu faarfannaan keenya kadhannaan qabu. Qoomni keenya kadhannaan qabu. Jilbi keenya kadhannaan qabu. Kanaaf
garaagarummaa guddaa qaba ijoollee. Ilaalaa faarfannaa yeroo duraanii faarfattoota yeroo duraanii otoo miidiyaan akka kanaan babal'atiin faarfachaa duran ilaalaa baay'ee jira waan ta'eef isa ammaa fi isa duraanii wal bira qaba ilaalaa kamtu humna qaba. Waaqayyo gooftaa waaqarraa nu gargaaru. Ani yeroo tokko yeroo itti hojjechuu barreessuu na jibbisiisu dura siigaa sababni isaa yoo ilaaltan lafti mollaan faarfattoota haa baay'atu rakkinan qabu. Kana waaqayyotu namaa kenna. Kana inaafee miti. Haa baay'atu maal haa ta'u garuu beekameetii namaa galeetii hubateetii waaqayyo gooftaan anaaf siif haa gargaaru. Kanaaf faarfannaan hiika qaba joo. Hiikni isaa jajachuudha. Hiikni isaa dinqisiifachuudha. Hiikni isaa ajaa'ibsiifachuudha. Siigalee humna waaqayyoo sagalee waaqayyoo ta'uu isaa bartee faarfatta yoo ta'e dhaloota irree gargaaruu danda'a. Siifillee humna ta'uu danda'a. Namoota baay'eef karaa ta'uu danda'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf faarfannaan karaa gabaabaa kun shubbisa jechuu danda'u, utaalcha jechuu danda'u. Kun waan garagaraa jechuu danda'u, haalota jechuu danda'u. Faarfannaan garuu sagalee waaqayyooti. Hararraa kaasnee ulfina akka itti kenninuuf iddoo akka itti kenninu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Haaleluyyaa. Kana jechuun jajachuu, dinqisiifachuu, ajaa'ibsiifachuu jechuun guddummaa waaqayyoo, jabina hundaa danda'u, uuma hundumaa ta'uu, nama hundaa jaallachuu, fayyisaa ta'uu, araara qabeessa ta'uu kanaafan kana fakkaatanidha. Jajachuu, ajaa'ibsiifachuu, dinqisiifachuu gaafa jennu kana jechuunsaa guddummaa waaqayyoo, jabina hundumaa danda'u, uumaa hundumaa ta'uusaa, nama hundaa jaallachuusaa, fayyisaa ta'uusaa, araara qabeessa ta'uusaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Haaleluyyaa. Kanaaf hiikni isaa isa kanaan guddummaa waaqayyoo, jabina hundumaa danda'u, araara qabeessa ta'uusaa, uumaa waan hundumaa, jalqaba waan hundumaa ta'uusaa agarsiisa. Hiikni amma jajachuu fi dinqisiifachuu fi ajaa'ibsiifachuu jedhee isin ibse kun waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Haaleluyyaa. Inna gooftaan Yesuus Kiristoos nama hundumaa kan jaallatudha, jaalalaan kan beekamudha. Fayyisaa ta'uu isaatiin kan beekamudha. Nama hundumaa gargaaraa ta'uu isaatiin kan beekamudha. Mootii waan hundumaa ta'uu isaa kan beekamudha. Ardiif samii kana kan diriirse ta'uu isaa kan beekamudha. Jalqaba waan hundumaa kan ture ta'uu isaati. Kanaaf gaa jechi yookiis hiikti jajachuuf, ajaa'ibsiifachuu, dinqisiifachuu jedhu guddummaa waaqayyoof, jabina hundumaa danda'u, uumaa hundumaa ta'uu, nama hundumaa jaallachuuf, fayyisaa ta'uu, araara qabeessa ta'uu isaa kan agarsiisu jechuudha. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Faarfannaan kennaa waaqayyo namatti kennu keessaa isa tokkodha. Faarfannaan kennaa waaqayyo namatti kennu keessaa isa tokkodha. Haaleluyyaa. Kennaa waaqayyo namatti kennu keessaa isa tokkodha.
hundi faarfateef kennaa faarfataa qabami kennaa faarfannaa qabamiti lafti kun waldaan guutummaan faarfateef gurmuudhaan faarfatameef kennaa faarfataa faarfannaa qabamiti dhaggeeffadhaa dhalootaa silitti qalbeeffadhaa dhaloonni baay'een sagalee akka kana waan hin agarreef burjaajaa jiru dogoggoraa jiru kennaa kee adda baafachuu qabdaati keessi kee yeroo hundumaa Kiristoosin faarfata deddeebi'ee jireenyi kee afurri kee Waaqayyoon faarfata taanaan kennaan kee faarfannaa ta'uu isaa beeki keessi kee yeroo hundumaa deddeebi'ee lallaba dheebotu taanaan dubbii sagalee Waaqayyoo si dubbisiisa si lallabsiisa ta'e taanaan kennaan kee lallaba ta'uu isaa beeki keessi kee nama gorsi jedha taanaan namatti dhiyaachuu nama gorsuu jaallata ta'e taanaan kennaan kee gorsa ta'uu isaa beeki namoonni baay'een kennaa isaanii otuu addan baafatiin kennaa nama biraatti dhufanii rakkatu hin rakkatin ati kennaa kee adda baafadhu haleluuyaa kennaa kee adda baafadhu waan sitti kenname adda baafadhu ani faarfataa yoon ta'e faarfannaa yoon hojjedhe dirqama Iyyaasuun faarfannaa waan hojjeteef hojjechuun qabachuun qabdu dirqama koree keessan keessa waldaa keessan keessa buleewwan keessan maqaa isaaniin beeku waan ta'eef warra isii wajjin waaqeffachaa jiran keessa hiriyaan kee tokko faarfannaa waan baaseef otuu kennaa isaan qabaatiin ishiin iyyuu hin baafte inni iyyuu hin baase ani maafan hin baafnette of hin qoriin kennaa kee malee itti rakkatiin kennaa kee malee itti adeemin kennaa kee malee dubbatiin kennaa kee malee hojjetiin qalamatiin akkuma abbaa beektiidhaan qalamatiin abbaa irraa deemtuu qabdi nama hundumatti hin taatu kennaanis akkasuma nama irraa deemuu qaba kennaan kee faarfannaa ta'e kaatee otuu nan lallaba jettee waan biraan godha jettee sirraan deemu sirraan bareedu ati kan sirraa bareedu ati sirraa kan deemu lafa kennaa kee sanitti lafa kennaa kee ganama jalqaba sii kenname sanitti kanaaf kennaa kee adda baafachuu qabda galanni Waaqayyoof haa ta'u faarfannaan gaa kennaa Waaqayyo namaa kennu keessaa isa tokkodha kennaa baay'ee jira afurichi Waaqayyo nuu kenne tokko afurri Waaqayyo nuu kenne tokko kennaan garuu garagara kan kennaa gorsaa kan kennaa lallabaa kan kennaa raajummaa kan kennaa faarfannaa kan kennaa kadhannaa akkasitti kenna Waaqayyo kennaa garagaraa jira dhaggeeffadhaa waldaa hiikumsaa dhaloota faarfattoota hojjettoota waldaa hiikumsaa keessa jirtan kennaa kee malee itti rakkatiin kennaa kee malee hojjetiin iddoo kee malee dhaabatiin iddoo sirraa deemu jira lafa sirraa deemu jira lafa irra dhaabattee bareedduu qabdaati iddoo irra dhaabattee bareedduu qabdaati kanaaf dhaloonni kennaa isaanii malee yeroo itti rakkatan yeroo tokko tokko nagarra kennaa isaanii malee Waaqayyo gooftaan nu gargaaru kanaaf kennaawwan jira keessaa kennaa ayyaanni Waaqayyo furri Waaqayyo namaa kennuudha kennaan faarfannaa kanaaf kennaa kee adda baafachuu qabda kennaa kee adda baafachuu qabda adda baafattee irratti hojjechuu qabda kanarraan kanaaf kennaa nama biraatti hin rakkatiin
galanni waaqayyoof haa ta'u. Haalleluuyaa. Gaafa kennaa kee ta'e yoo faarfattu sin qaanessu, yoo lallabdu sin qaanessu, yoo dubbattu sin qaanessu. Haalleluuyaa. Seera lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 17 irraa seera lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 17 irraa yommus Israa'eloonni yaa bishaan boollannana ol burqi nus faarfannaadhaan nagaa si gaafanna. Irraan deebi'a. Yommus Israa'eloonni yaa bishaan boollannana ol burqi nus faarfannaadhaan nagaa si gaafanna. Bishaan boollaa isa gurguddoonni biyya qotan, isa gaggeessitoonni sabaa ulee mootummaa isaaniitiin fi siiqqee isaaniitiin gadi qotan jedhanii faarfannaa kanaan in faarfatani. Haalleluuyaa. Israa'eloonni gara biyya Mo'aamitti yommuu adeemanii faarfannaadhaan waan gara isaanii dhufu, waan lafa keessaa burqu yookiis lafa keessaa lola'u waan akka bishaanii jajachaa turan. Kana jechuun bishaan waaqeffatu miti. Bishaan jajatu miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos humna bishaan lafa keessaa baasu waan qabuuf bishaanichi gaafa achi keessaa ol burqu simannaa bishaan sanfaa garaa faarfannaatiin godhaniif dabalata biyyoota gara biyyootaatti, naannoo gara naannootti dubbifachuu dandeessu. Gaafa darban moo'icha isaaniif kan ta'e faarfannaan ceesisaa kan ture faarfannaan kan isaan ittiin lolaa turan faarfannaan. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf kennaan kee faarfannaadha yoo ta'e, hojiin kee kennaa faarfannaati yoo ta'e, ittiin dubbachuu dandeessa, ittiin nagaa gaafachuu dandeessa, ittiin lallabuu dandeessa, ittiin nama sirreessuu dandeessa, ittiin dhugaa ba'uu dandeessa, ittiin lubbuu haaraa fiduu dandeessa, ittiin mootummaa waaqayyoo lallabuu dandeessa. Garuu kennaa kee hin taane taanaan karaa kennaa keetiin lallabuu dhugaa ba'uu dandeessa. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf faarfannaan kennaa ayyaanni waaqayyoo namaa kennu keessaa isa tokkodha. Isa tokkodha. Dabalata faarfannaan kennaa tajaajila biroo irraa adda ta'ee tajaajila lubummaa wajjin wal fakkaata. Faarfannaan kennaa tajaajila biroo irraa adda ta'ee tajaajila lubummaa wajjin wal fakkaata. Faarfannaan kennaa tajaajila biroo irraa adda ta'ee tajaajila lubummaa wajjin wal fakkaata. Kallattii barsiisuu hundumatti ergaa kan dabarsudha. Haalleluuyaa. Egaa faarfannaan akkuma jalqaba isiniif isaa ture, isinitti dubbachaa ture, kennaa tajaajila biroo irraa adda ta'ee kennaa tajaajila biraa irraa adda ta'ee fakkeenyaaf tajaajila baay'ee jira ulaa arsa irratti beektu. Tajaajilli gaggeessummaan jira, luqqisi dubbisuun jira, gaggeessummaan jira, lallabuun jira, raajummaan jira, kadhachuun jira, dhuga ba'umsi jira, kennaa gara garaa jira jechuudha.
kanarraa adda ta'e tajaajila lubummaa wajjin wal fakkaata. Lubummaa jechuun qeesii jechuudha. Luba jechuun qeesii jechuudha. Tajaajila lubaa wajjin wal fakkaata. Tajaajilli faarfannaa tajaajila biroorraa adda ta'e tajaajila qeesiin tokko yookiis lubni tokko yookiis paastariin tokko barsiisa waldaatti kennu waldaa kiristaanaa dhalootaaf dabarsuun wal fakkaata jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lubni tokko yookiis qeesiin tokko yookiis isa paastarii jedhamu sabaaf Waaqayyo gidduu goree ergaa gara Waaqayyoo irraa fuudhee sabatti kan dabarsuudha. Sabarraa fuudhee immoo gara Waaqayyootti kan dabarsuudha. Namaaf Waaqa gidduu dhaabatee jechuudha. Lubni tokko dhaggeeffadhaa. Faarfannaan kennaa tajaajila biroo irraa adda ta'e tajaajila lubummaa yookiis qeesii yookiis paastarii isa jedhamu sanii wal fakkaata. Kana jechuun lubni tokko sabaaf Waaqayyo gidduu goree ergaa gara Waaqayyoo irraa itti dhufu sabatti kan dabarsuudha. Ergaa gara sabaa jiru Waaqayyootti kan dabarsuudha. Faarfataan tokko yookiis faarfattuun tokko ergaa gara Waaqayyoo jiru fuudhee gara sabaatti kan dabarsuudha. Ergaa gara sabaa jiru immoo fuudhee gara Waaqayyootti kan dabarsuudha. Faarfataan tokkos akkas jechuudha. Kanaaf tajaajila biroo irraa adda ta'e tajaajila lubummaa wajjin wal fakkaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana jechuun gahee guddaa taphata jechuudha faarfannaan. Akkuma jalqaba isinitti waldaa kiristaanaa keessatti parsantaan 50 waaqeffannaan faarfannaadha. 50 immoo inni gara biraa waaqeffannaa biraati. Kana jechuun gahee guddaa qaba. Iddoo itti laachuu qabna joo. Iddoo laachuufii qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sabaaf Waaqa gidduu goree faarfataan tokko yookiis faarfattuun tokko ergaa kana kan dabarsuudha. Akkuma tajaajila lubummaa jechuudha. Qeesiin tokko sabaaf Waaqa gidduu goree ulaa aarsaa irratti gahee guddaaf ergama guddaa ba'aa nama hundumaa kan baatu jechuudha. Faarfataa jechuunis akkasiidha. Ba'aa hundumaa ergaa gara isaa jiru dhalootarraa fuudhee waldaarraa fuudhee sabarraa fuudhee gara Waaqayyoo kan geessu Waaqayyoorraa fuudhee gara sabaa kan geessu isaan gidduu goree dhaabatee kan tajaajiluudha. Akka laayyetti akka hin qabne akka salphaatti akka hin qabne amma yoo ilaalle iddoo ittiin kennan dhaloonni akkasuma waan faarfataniif faarfatu. Miidiyaan garagaraa waan toleef haala garagaraa waan qaabbaranii tottolchaniif akkasumatti faarfatu. Sagalee Waaqayyoo waan ta'eef iddoo itti kennuu qabna har'a nuyi. Iddoo itti laachuu qabna. Waaqayyo Gooftaan maccaan waa gargaaru. Kanaaf gara sabaatti kan fiduudha. Faarfannaan garuu tajaajila sabaaf Waaqayyo gidduu dhaabbatanii tajaajilanidha. Ammas faarfannaan gosa waaqeffannaa keessa tokko ta'ee kan meeshaan muuziqaa garagaraa wajjin qooqa garagaraa jecha dhaabbataa yookiis jecha dhaabbataa jecha sirrii ta'een waaqeffamuudha. Faarfannaan Waaqayyo Gooftaan maccaan waa gargaaru. Kana jechuun gosa waaqeffannaa keessa tokko ta'ee kan meeshaan muuziqaa garagaraa qooqa garagaraan jajjabeeffamee itti ida'amee bareedee akkasitti qajeelee dabarfamuudha jechuudha. Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Innaa kana fakkaata joo. Namoonni baay'een dhaloonni baay'een waldaan garagaraa dhaloonni garagaraa
waan faarfataniif akkasumaan faarfatu iddoo itti kennuu qabna. Inni bira faarfannaan haalota miti. Haalota miti. Hallelujah. Haalota jechuun sirbitoonni yookiis weellistoonni haalota faarfatu, nama faarfatu, waan gara garaa faarfatu. Faarfataan tokko, faarfattuun tokko kan faarfatu garuu Yesus Kristos isa du'ee du'a moo'ee ka'e qofaa. Ani kanan beeku, kanan hubadhe, kanan dhage, kanan faarfadhu, kanan lallabus Yesus Kristos duwwaadha. Kanaaf bara kana faarfannaan akka haalotaatti ilaalamaa jira. Yoo aarte waa'ee aarii kee faarfachuu hin qabdu. Fakkeenya faarfataan tokko waldaa kiristaanaa yoo walitti bu'ee waa'ee miidhama waldaa kiristaanaa san gidduutti ta'ee faarfata. Kun haalota jechuudha. Nama walitti bu'e yoo ta'e garaagarummaa isaaf nama gidduu san gidduutti ta'e gadi ba'ee faarfata yookiis miidiyaa irratti baasee faarfata. Kun haalota jechuudha. Ollaa naannoodhaan, maatiidhaan, obboleessa obboleettiidhaan, tajaajiltootaan biyyaa walitti bu'a yoo ta'e argaa jirtu. Waa'ee biyyaa san, waa'ee walitti bu'insaa san, waa'ee lolaa san, waa'ee rakkinaa isaaf nama gidduu ture sanii gadi baasee faarfata. Kun haalota faarfate jechuudha. Sagalee Waaqayyoo, ilma Waaqayyoo gooftaa Yesus Kiristoosin dhiisee taateewwan ta'aa ture haalota kana faarfate jechuudha. Kanaaf faarfannaan haalota miti. Yeroo itti dhaloonni waan akkasii faarfatan illee jiru. Waan akka kanaa yeroo jedhan jiru. Argeera waan ta'eef yeroo haalota faarfatan, yeroo rakkina ta'an, rakkina namaaf namaa walitti bu'insaaf yeroo faarfatan jiru. Xiiqii garagaraaf, haaloo garagaraaf yeroo faarfatan. Garuu akkasumatti faarfannaan haalota miti, dhaggeeffadhaa. Warri nama walitti buutanii waan namni nama godhu gadi baaftanii faarfattan. Nama faarfatte waa'ee haala nama sanii faarfatte malee waa'ee Yesuus miti kan faarfatteeti. Waa'ee siif nama san gidduutti lola ta'e san faarfatte malee gooftaa Yesuusin sagalee Waaqayyoo kanan faarfanneeti. Kanas asumaan yoo hubanne nu gargaara. Kanaaf faarfannaan haalota miti. Haalota miti. Shubbisa miti. Muuziqaa miti. Sagalee gara biraa miti. Faarfannaan. Waaqayyo nu haa gargaaru. Faarfannaa gara keenya kan fidu maalidha? Gaafidha. Faarfannaa maaltu gara kee fida? Mee sammuutti deebi'aa al tokko. Faarfannaa maaltu gara namaa fida? Akkamitti gara kee dhufa faarfannaan? Mallattoo gaafii. Sammuutti deebi'aa mee al tokko of marammaraa. Mee yaadaa itti. Maaltu gara namaa fida faarfannaa? Faarfannaa gara keenya kan fidu rakkina keenyaa miti. Haala waldaa keenyaa miti. Dhukkuba keenyaa miti. Lolamuu keenyaa miti. Haala yeroof keessa jirruu miti. Haala jiruuf jiruu kamiin illee otoo hin taane faarfannaa gara keenya kan fidu Hafuura Waaqayyooti. Namoonni baay'een rakkina akkasii keessa taa'een faarfannaa akkasii barreessu. Kana rakkina santu sitti fide malee Hafuura Waaqayyoo miti kan sitti fide.
yeroo hundumaa faarfannaa waa'ee rakkinaa faarfatta yoo ta'e warra rakkina keessa hin jirreef immoo eenyutu faarfachuu danda'a? yeroo hundumaa waa'ee faarfannaa gadi bu'uu faarfatta yoo ta'e warra ol gargaaramee jiruuf warra ol ba'ee jiruuf maaltu faarfata? yeroo hundumaa faarfannaa waa'ee ol ba'uu faarfatta yoo ta'e warra gadi bu'ee jiruuf immoo eenyu faarfata? kanaaf faarfannaa gara namaa kan fidu rakkina kee miti, haala kee miti, dhukkuba kees miti, lolamuu kees miti, haala jiruuf jireenya ati keessa jirtu miti faarfannaa. kana jechuun rakkina keessatti fide yoo ta'e gaafa rakkina keessaa baate faarfannaa hin dhiifta jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Amma namoota baay'een ilaalaa jira, arguu dandeessu. yeroo duraanii akka malee waldaa deddeebi'a, hin faarfata, faarfannaa sin hojjeta. garuu xiqqoo darbee fi Waaqayyo haala mijeessee fi mijannaanii fi hin dhiise. kanagaa hafuura Waaqayyoo osoo hin taane haala inni keessa jiru, rakkina inni keessa jiru, lolamuu isaa santu faarfannaa san gara isaa geessa malee hafuura Waaqayyoo miti. warri faarfannaan haalaan itti dhufe haalumatti irraa fudhata. warri rakkinaan itti dhufe gaafa rakkina keessa ba'an faarfannicha hin dhiisu. warra hafuurri qulqulluun itti fide garuu hamma dulloomanitti as lafa qofarritti miti, achi mootummaa Waaqayyoo keessatti illee hin faarfatu jechuudha. warra hafuurri qulqulluun itti fide faarfannaa. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Si maaltu gara kee fidaa jira faarfannaa? Filaalo boleettii koo, boleessa koo, waldaa hiikumsaa, warri faarfannaa barreessaa jirtanis warri hojjettanis rakkinaan qabu siin gargaara waan ta'eef si maaltu gara kee fidaa jira faarfannaa? rakkina kee yoo ta'e, haala kee yoo ta'e, haala biyyaa keessa jirtu, haala jireenya, haala dhukkuba kee yoo ta'e keessaa obbaasi Waaqayyoon kadhadhu. hafuura Waaqayyoon natti fidi jedhii kadhadhu. namni hafuurri Waaqayyoon faarfannaa itti fide hagammadu. inni bara baraan faarfata. mootummaa Waaqayyoo keessatti illee achi gubbaa irratti illee faarfata jechuudha. kana goonee akka argamnuuf Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. haaleluyyaa. kanaaf faarfannaan haalota miti. faarfannaa gara keenya kan fidu rakkina keenya miti, lolamuu keenya miti. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. xumuratiin jira. haaleluyyaa. yeroo baay'ee wanti garaan koo na aaruuf na jibbu namni yoo gargaarame, yoo harkaa waa qabate waan kaleessa dheengaddaa san hin dhiisa, hin irraanfata. haala keessatti argate, lola keessatti argate waa'ee jibbamuusaa saffaarfata, waa'ee lolamuusaa, waa'ee beela'uusaa, dheebachuusaa saffaarfata waan ta'eef. kanaaf haala miti faarfannaa gara namaa kan fidu. waldaa dhaggeeffadhaa, dhalootaa dhaggeeffadhaa. namaa miti faarfannaa gara namaa kan fidu. lolamuu kee miti, namaa wal loluu kee miti. hafuura Waaqayyootu faarfannaa gara namaa fida. ayyaana Waaqayyootu gara namaa fida. maqaa Yesuusiin ayyaanni Waaqayyoo faarfannaa sirriif burqaa faarfannaa gara keessa na fidu. haaleluyyaa. kanaaf gaa nan gaggabaabsaa. mata dureen har'a irratti ilaalaa turre faarfannaan maalii fi hiika faarfannaa jalatti waa'ee faarfannootaa kanaa ilaalaa turre. hiika faarfannaa fi faarfannaan maal akka ta'e, maalummaa faarfannaa fi hiika faarfannaa jalatti ilaalaa turre jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. kanaaf faarfannaan sagalee Waaqayyoof bifa walalootiin barreeffamee yeedaloon itti hojjetamee kan dabarfamudha. akka kanatti yoo hubanne shawwadamuu hin dandeenyu. dhaloonni nu shawwadan, biyyi lafaa nu shawwadu, teekinooloojiin, miidiyaan garagaraa nu shawwadu.
otoo nu hin galin otoo nu batiin gaafa dubbannu cabuu dandeenya, dhaloota cabsuu dandeenya, waldaa miidhuu dandeenya, gufachiisuu dandeenya. Kanaaf akka kanatti yoo hubanne garuu namoota baay'eef galaa ta'uu dandeenya, waldaa baay'eef furmaata ta'uu dandeenya. Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Kanaaf barumsi ani qabadhee jiru inni har'aa isa kanaadha. Waaqayyo gooftaan maccaa sinaa eebbisu. Yaadaaf qalbiidhaan akka kanatti dhaggeeffadhaadha. Mata duree baay'ee jira waan ta'eef sirritti wal wajjin mata duree akka isin qaqqabsiisu nan barbaada. Waaqayyo immoo nu gargaara. Mata duree baay'ee jira. Ayyaanni Waaqayyoof ulfinni Waaqayyoo isinii haa baay'atu. Waan qabachuu waan ijoo ta'e isiniif hin barreessa isallee qabattu. Kana fakkaata Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Mata dureen gaafa qidaamee wal wajjin ilaallu humna faarfannaa keessa jiru. Kana irratti itti yaadaa na eegdu. Faarfannaan humna akkamii akka of keessaa qabu. Erga faarfannaan maal akka ta'e, hiikti faarfannaa maal akka ta'e wal wajjin ilaalle, faarfannaan kun maddi isaa eessa akka ta'e, hiikni isaa maal akka ta'e, maaltu gara namaa fida, maaliif faarfatama erga wal wajjin ilaalle, amma immoo humna faarfannaa keessa jiru wal wajjin ilaalla. Gaafa qidaamee mata duree kanaan qabadhee dhufa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Wal wajjin Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbatteef, dubbii kee waan nutti dubbatteef maqaan kee ulfaatu. Ati jabaadha, ati gooftaadha. Sagaleen kun, dubbiin kun, galaan kun dhaloota kan haa gargaaru. Warra dhaga'anii dhaga'uu qofaan of gowwoomsu ta'inaa gootuu dubbichaa taa'etti. Dhageenye akkatti jiraannu, dhageenye dhalootaaf akka taanu, dhageenye dhaloota baay'ee akka gargaaru, waldaa baay'ee akka ijaaru ayyaana kee nu baay'isi. Qalbii dhaloota kanaa ban, sammuu dhaloota kanaa ban. Sagaleen kun isaaniif haa hojjetu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Eebbifamaa.